Jirra jirtu ilmaan Oromoo Keeniyaa Naayiroobii fi naannoo isheerratti kan argamtan hundi keessaniyyuu fiilmii artistii nuti baay'ee jaallannu baay'ee kabajnu artistii Jaafar Yusuf Seepteembar 4 galma Saraaliitti eebbifamaa jira jechuudha. Kanaafiyyuu hundi keessaniyyuu nurraa nafina fiilmii qofaa miti weellistootaa fi koomeediyaanota adda addaa irratti argama. Tikeetii warri barbaadanii bilbilas jalatti argamuuni bilbiltanii bitachuu dandeessu jechuudha. Thank you Nurana Finas in Jalan. Jirra jirtu ilmaan Oromoo Keeniyaa magaalaa Naayiroobii fi naannoo isheetti argamtan hundaaf fiilmii artistii Jaafar galma Saraaliitti Seepteembar 4 waan ta'eef eebbifamuuf kottaatiin waliin daawwadha. Fiilmii qofa miti weellistootaa fi koomeediyaanota hedduutu irratti argama. Tikeetii warri biyya alaas taatanii warri Keeniyaa keessatti jiraatanii yoo barbaadanii telefoon nambarii kanaan bilbiltanii argachuu dandeessu. Hedduu galatooma. Jirra jirtu ilmaan Oromoo Keeniyaa በናይሮቢ ለምትገኙ ለመላው ኦሮሞ ህዝብ በሙሉ አርቲስት ጃፋር ያዘጋጀው ፕሮግራም አለ በሲራሊ ክለብ ወይም ደግሞ አዳራሽ የሚቀርብ ሴፕቴምበር 4 የሚቀርብ ትልቅ ፕሮግራም አለ ፊልም ቆፋሚቲ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ አርቲስቶች ይመጣሉ ዘፋኞች ይመጣሉ ዳንስ አለ ኮሜዲያኖች ይመጣሉ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ እና በዛ ፕሮግራም ላይ ለመሳተፍ ለምትፈልጉ መገኘት የምትፈልጉ ጊዜያችሁን ማሳመር ለምትፈልጉ ለኦሮሞ ህዝብ በናይሮቢ ለምትገኙ በታች ባለው ስልክ ቁጥር ደውለው ትኬቱን መግዛት ይችላሉ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ ወርዶፍቶታ ቲክቶክ ፋሽን ሁንደቀሰኑ በገመደን በገመነ እስኒጀና አራዱ ገመቺሳ isini dufneti jira ajman khesatu jiratoni Nairobi Kenya undi kesanu baga gammanne gafa guya afuriya ebla guya afuri barakuma mamidika efa sibiri wanjirtu undi kesanu konke irati hermada adle nakaramne anisinaf Nairobi Kenya tu wala garra studio enyo akajawo tiketa muratula muslim club khaysati aka wala garru ninja tiketi murada bilbili tiketi tis khono asra jira akama gartan kana ay achwar lala emalla to akasi waljajabeysun عاداتنا والبرا دابنو جعفر يوسف نما قبصا ولا ارتستي كوفامتي نما هيورا نما جبادا فيلمي تنا سينا ورا ورا تندو تخيسو فيلم نساتي اكسي دغاتي تيكيتا مردا اچمان توكون كزاني نفينا سنجا Kenya tu wala gara ntulen Kenya jira ni Kenya jira Nairobi jira tiketi marade jira ela guya fari aha achti wala gara sinja ijitan ko kasana nabi warani jira tanlen la koy sa khaysan ismerga khaysan bisa dua sagal achu wala godani achu wala gara sinja Jafar Yusuf jechu wallahi jechu nama dugang kapsaha nama kapso khaysati umri isa qabsoo keessatti dabarsaa jiru nama banki binne nama sharafni maallaqa hin binne nama dhugaa qabsaa'u akkas akkuma hundi keenya waliin beeynu filmi sibiri Jaafar Yusuf irratti hundi keenya hirmaachuu qabna wal jajjabeessuun aadaa teenya walaa guddisnu walaa jajjabeessuun isninja haamilee walitti haarru kana caalaa waan jabaa waan guddaa qabatee akka nuuf dhufu godhuudhaaf nuti artistoota keenya keessattuu artistoota keenya jajjabeessuu qabnaa jechuudha. Saniifuu guyyaa afurii bara 2021 Keenya magaalaa Naayiroobiitti wal agarra. Naayiroobii Keeniyaa tokkoon kee garaan dhageessee jirti. Tokkoon keessan akka Jirra jirtu ilmaan Oromoo Keeniyaa magaalaa Naayiroobii fi naannoo ishii keessatti argamtan hundaaf fiilmiin artist Jaafar Yusuf galma Saraaliitti Seepteembar 4 eebbisiifama waan ta'eef kottaatiin waliin daawwadha. Fiilmi qofaa miti weellistootaa fi koomeediyaanota garagaraatu irratti argama. Warroonni tikeetii barbaadan biyya keessas ta'ee biyya alaa lakkoofsa jalatti argamu kanaan bilbiluun bitachuu dandeessu.